Kabajamoo maatiiwwan chaanaalii kan Koo'ichaa har'ammoo geemii biraa walitti deebinee jirra. Akkuma kanaan dursa isinitti hime chaanaalii koo kanaaf warri haarawaa taatan saabskiraayib gochuun dagatinaan jira. Geemiin har'a isiniif filadheefe kun immoo geemii qarshii irraa argachuu dandeessanidha. Guyyaatti hanga qarshii 500 kaasee hanga 1000 argachuu kan itti dandeessanidha. Innis geemichi kunoo isa kanaadha. Akka inni itti taphatamuu fi akka itti irraa dabarfamu isinitti agarsiisu. Chaanaalii kanatti wanti kana viidiyoo kanatti utuu hin darbini chaanaalii kana saabskiraayib gochuu maatii haarawaa taatan saabskiraayib gochuun dagatinaan jira. Laayik sheer gochuus akka hin daganne mee gara viidiyoo kanaa seenne geemicha akka inni itti taphatamuu fi akka inni itti irraa dabarfamu mee isinitti agarsiisu. Viidiyoo kana yoo hanga dhumaatti na hordoftanii boonesii isinii kennu kooddii boonesii isinii kennu isinitti nan agarsiisa. Mee viidiyoo kana hordofaan jira gara viidiyootti adeemu. Kunoo geemichis kana fakkaata. Geemii kana akkamitti taphatama isee dura istaart kan jedhu kanatti hin buutu. Lakkoofsan isinii fidu kana pilaasiitti qabaa deemuu qabdu. Yeroollee taanaa yeroo isatti qabarachaa deemtu lakkoofsa kana mo'attanii ba'uu qabdu. Magariisaan isiniif kaa'u kana baay'isuudha. Magariisa baay'ee qabdu taanaan baay'isuutti qabachuu dandeessu. Lakkoofsi magariisaa kun irraa badaa deemuu qabdu. Akkuma kanatti naannessitu kanuma taphattu 8tti qabdu. Yerootti qabdu maayinas yoo ta'e fita waan ta'eef 8tti qabdu. Leevelii kana fixeen jira jechuudha. Leevelii kana akkuma xumureen kana naa fida. Baay'isuu kana irratti qabede viidiyoo adda ilaalee booddee koonii ka'u kana gara lakkoofsa kootiitti naa lakkaa jechuudha. Mee haa qabu. Hoogtan bu'aa ammasii. Kunoo baalaansii koo irratti naa lakkaa'eera. Geemii kana har'uma kan taphadhe guyyaa tokkottan taphadhe miiliyoonii 10 akkuma kana gochuun taphattu. Gaafa koonii kana taphattanii raattanii gara viidiyoo kana karatti irraa dabarfattan immoo gara mallattoo wanti kana barrii fakkiin doolaarii fakkaatu kanarra jirtu irrattu kanatti buutu jechuudha. Iddii kanatti buutanii peepaalii keessan immoo paayerii immoo USDT baayinaansii keessatti dabarfachuu barbaaddu isiniin jira. Isin yeroo koonii kana guuttanii gara barbaaddeetti dabarfachuu dandeessu. Koonii koo waan hin guunnee fi itti guutee hamma guutuutti na dabarsuu waan hin dandeenyee fi keessa galuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf isin immoo taphattanii koonii kana walitti funaannattanii karaa isinii baafachuu dandeessu jechuudha. Kun immoo mallattoonni gajjallaa lammataa kun immoo viidiyoo tiiktookii fi yuutuubii shoorti viidiyoo yoo hojjettanii boonesii yuutuubii fi tiiktookii shoorti viidiyootti $5 isinii kaffalaa jechuudha. Mee akkamitti akka inni hojjetamu isinitti agarsiisu. Yoo tiiktookii hojjechuu viidiyoo tiiktookii yeroo hojjettan kanatti seerotaan isinitti agarsiisu kana guutanii yoo hojjettanii karaa tiiktookiitiin $2.5 boonesii appilikeeshinii kanarraa isinii kennaa jechuudha. Mee seera isaa kun akka inni isinitti agarsiisaa jiru kun asirra jira. Hashtaagiin isinitti agarsiisu kana koppii godhachuu. Iddii koppii godhattan diskiripshinii keessan jalatti saaftu. Iddii saaftanii raattanii viidiyicha aploodii godhattanii seendi isheettu kana bakka duwwaa kanatti buutanii koppii liinkii sheer gootanii koppii liinkii edda gootanii booddee kanatti fidanii peesti gootu. Kanaan booda seendiitti gootu jechuudha. Isin dabarsaa boonesicha isiniif kaa'eera jechuudha. Kanaan booda yuutuubiinis akkuma kanaadha. Innis akkuma kanatti hojjetama. Akkuma amma isinitti agarsiise kana tiiktookii fi yuutuubiin shoortii viidiyoon tokko waan ta'eef kanaan booda $5 dirqama argattu jechuudha. Seera kana yoo hordoftanii gamanumaan viidiyoo tapha tokko malee viidiyoo kana lamaan hojjettanii $5 badhaasa qabdu jechuudha. Kan inni isinii kaffaluu danda'u immoo peepaalii keessatti yoo argattan ta'e miiliyoonni $10 baafattu $5 isinii dabalee isinii ergu jechuudha. Kanaaf
geemii kana taphadhaan jira. Viidiyoo biraan immoo geemii kana taphadhee fixeen ofii kootii irraa dabarsee akkamitti akka inni dabarsee fi wanti tiraansaakshinii dhufee naa galee isinitti na agarsiisa. Viidiyoo kana laayik gochuun dagatinaan jedha. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.